Egaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeesaniin duubatti mootummaan waan qoradhee argi jedhee fi waan suni wal qabatee argi jedhe biyyatti mujjira. Kana irratti itti gaafatamtuu Waajjira Abbaa-alangaa addaa mootummaa Itiyoophiyaa adde Adaanech Abeebee dubbifneetiin akka tokkorraa haala isaanitti himne waan hafe ardhaaf bulfan nama dubbise. Ammas ajjeechaadhuma kana wajjin wal qabatee adde Adaanech gaaffiin koo lammataa qaamota sadii maqaa dhaaman keessaa tokko Oneeg Shanee ka jedhu. Oneeg Shanee eenyu? Addi bilisummaa Oromoo ka boordi filannoorraa beekannaa argatee Finfinnee jiru jira. Gama biraatiin immoo waraana bilisummaa Oromoo ka bosona hidhatee socho'u jira. Kamiin jechuu keessan eenyu Oneeg Shanee? Egaa qorannaan keenya adeemsarra akka jiru laalkeessa galchine haasofne gaarii natti fakkaata. Kan bilbila Haacaaluurraa arganne abbaan akeekkachiisa ajjeechatti ergisuun ani waaboo zoonii lixaatii jedha. Bifa adda addaatiin immoo mootummaa wajjin kallattiidhaan waraan baneetoo gareen gara lixaatiin kallattiidhaan badii adda addaa keessatti hirmaataa jiru eenyu akka ta'e addunyaadhaaf waan haaraa natti fakkaatu hunduu beekna. Malee kan isa boordii filannootti galmaa'e kana jechuu keenya miti. Kan irraa kaaneetoo abalu jechuu dandeenyu waan hammi ragaa keenya nu agarsiisedha. Ragaa keenya irratti akeekkachiisi ergame abbummaasaa sirriitti addaan baasee ani waraana adda bilisummaa Oromoo zoonii lixaati jedhee bilbilasaa maqaa teelegiraamsaa maqaa feesbuuk irratti hin fayyadamu maqaa ittiin waamamu kana hunda isa godheeti. Kanarratti kuni teeknooloojiin sirriitti addaan baase akka ergame hin beekama bilbila kamirra ergame hin beekama sa'aatii meeqatti akka argame hin beekama waan har'a tasa dhufe osoo hin taane mucaan akeekkachiisa kana odoo beekuudha kan socho'aa ture Haacaaluun jechuu kooti. Ajjeefamuu Haacaaluutii booda mormiif walitti bu'iinsa uumameen haleellaan saba tokko irratti xiyyeeffate geggeessameera jedhamee hogganoota mootummaatiin miidiyaa irratti himamee ture. Aangoonni kabiroon fakkeenyaaf kan akka bulchaa godinaa Arsii Lixaa obbo Jamaal Aliyyuu faa garuu haleellaan sun saba tokkotti ka xiyyeeffatetu hin taane lammiiwwan saboota adda addaa ka keessatti miidhaman jechuudhaan VOA'tti dubbatanii turani. Kana malees Komishinni Poolisii Federaalaa lakkoofsa namoota jeequmsaa tibbanaatiin lubbuun isaanii dabree ennaa ibsetti walumaagalatti namoonni du'an 167 jedhee yeroo eenyummaa isaanii sabummaa isaaniitiin ibsummoo Sidaamaarraa tokko, Gaamoorraa 2, Amaararraa 46, Oromoorraa 114, Guraageerraa tokko kan hin beekamne 3 jedhee jira. Kana waajjirri keessan akkamitti ilaala? Jalqabaarratti kan ilaaluu qabnu seerri kabajamuu qaba. Namni du'uun qabu, badiin baduun qabu. Eenyuyyuu haa ta'u, saba kamiyyuu haa ta'u, nama akka hin duune gochuu danda'uu qabna. Jeequmsa dhaabbachuu qabaadha. Haa ta'u immoo namoonni fedhii siyaasa adda addaa qaban akka waan bifa addaatiin saba tokko irratti ajjeechaan addaa gaggeeffametti ibsaa waan turaniif hooggantoonni poolisii sabaan adda baasuu qorachuu keessa akka galan nan beeka. Saba hundarraayyuu namni miidhameera. Waa'ee lakkoofsaa kaasnee lakkoofsaan eenyutu caalmaatti saba keessa miidhame kan jennu taanaan immoo ragaan keenya kan agarsiisu Oromoodha. Ammaan dura yeroo adda addaatti Itiyoophiyaa keessatti ajjeechaan duguuginsa sanyii uumamuu mala mallattooleen kan agarsiisan ni jiru jechuudhaan kanneen yaaddoo isaanii ibsan ni turan. Miidiyaa hawaasummaa irratti dhaamsawwan dabarsaman akka hokkaraa kanaa kakaasanillee komatu qaamonni kana dubbatan. Mallattooleen akkasii mul'atan yoo ta'e haala ifa ta'een tarkaanfileen mootummaan agammaatti fudhate jira. Dubbiin maalinni biyya kana keessatti wanti rakkoon siyaasaa tureera. Rakkoon siyaasaa bara dheeraa hundee gadi fageeffate kun furamuutu sarara jiraata. Qaamni adda addaa akka qabsoo keessatti bifa siyaasaatiin socho'aa jiru hunduu ni beeka. Gaaffiin deebine jedhamu keessaa tokko dimokiraasiidha. Kanaafuu gaaffii dimokiraasii deebisuudhaaf loonni wareegamaniiru. Ammas taanaan dimokiraasii biyyattii kana keessatti haalaan shaakalamne. Kanaafuu mee walaa dandeenyu waan asiifatti mul'atu hundi hordofnee akkaataa isaaniin hidhaadhaan yookaan immoo mirga daangaa sanaan darbiin jedhanii ittisuudhaan deemne bakkuma durii isaanitti deebi'a. Walaa dandeenyu dimokiraasiin kunis shaakalamuu hirmaannaan haa bal'atu mariiwwan jedhamu keessa anis tureera nan beeka.
haa ta'u malee kallattiisaa gaddiisaa dhufeera namni hidhaadhaan bal'inaan bahuun dhaabbileen hidhannoodhaanis qabsaa'aa turan kan immoo maqaan shororkeessummaa kennamee adda miidiyaaleen hedduu ugguramanii turan akka banaman gochuu gaazexeessonni akka gadhiifaman gochuun murtiin kun murtaa'aa gumaacha biyyattii keessatti inni fide hin jira. Gara biraatiin qaawwa amma akka chaalenjii keessa darbaa jirru kun akka dhufummoo mataa isaatiin hammi ta'e as keessatti gumaacha jira jechuudha. Kanaaf warri aangoonis harkaa bahee adeemsa qabsoo keessa dabarretti ragaan kana jira waan ta'eef nu harka jira waan ta'eef shira adda addaa xaxanii carraawwan asifachii dimokiraasii bal'isnu jedhamee murtaa'e san kaan burjaajessuudhaan kaan bifa adda addaatiin kana keessa akka dabarru nu saaxileeraa kan jedhu qaba. Namoota lammiiwwan Oromoo hin ta'in Oromiyaa keessa jiraatanii fi wabiin hin jiru jechuudhaan kanneen yaaddoo isaanii ibsanillee jiru. Agam wabiin jireenyaa jira. Hangam beekutti Oromiyaa keessa sabni hin jiru. Sabni biyya kanaa Oromiyaa keessa hedduu jira. Walajjiin jiraatu. Walajjiin jiraachaaf turani har'as hin jiru. Mee jeequmsuma amma ta'e kana irraa haakaa. Saboonni miidhaman lakkoofsan ati duratti addaan baasetoo kan tuqaa turte sanaadha. Maal jechuudha? Hin jiru wabiin hin jedhamu ta'e Oromoon tokko doon miidhamin bifa addaatiin saba biraa miidhuudhaaf wanti deemame odoo ta'e akkas jechuun hin danda'ama. Haa ta'u malee sabaaf saba walitti buusuudhaaf uummatni kana ofitti fudhateetoo akka walitti gaarreeffatee wal nyaatu gochuudhaaf immoo adeemsi hin deemamne hin jiru baay'ee deemamee jira. Kaan ibsuudhaan kaan seeraan to'achuudhaan uummanni beekee dammaqee ofirraa akka ittisuu fi kanaaf mijaawaa akka hin taane gochuudhaan itti deemamaa ture. Kun dhugaa dubbachuudhaaf uummata kana biratti baay'ee waan galateeffatamuu qabudha. Odoo akka yaamichaati. Odoo qaamoleen siyaasaa adda addaa fi shira adda addaa warri xaxan wanti isaan itti himan. Sabummaa qofaa miti amantaadhaan illee osoo hin hafne. Oromoota wal nyaachisuudhaaf akkaataan itti deemaa turan. Hoo ilaallu uummanni kun galata guddaa qaba. Isaaf mijaa hin taane. Hammi ta'e immoo qaamoleen badiidhaaf deeman kun qaamni gurmeeffatanii fi tokkos immoo achuma keessatti miiraan odoo dubbiin qulqulleeffatiin maaliif dubbiin kun kan ta'u kan jedhu kana. Mishinaan odoo ilaalin itti galuu isaatiin badiiwwan amma galmaan kana galmeessisaa dhufnee jirra. Haa ta'u immoo akka ta'ettu to'annee sadarkaa kana gahaa jirra. Yeroo ammaa hunda caalaa olaantummaa seeraa cimnee kabajnee fi kabachiisne malee qaamoleen kun akka of duuban deebine sirriitti ilaallee murteessinee akka waajjira keenyattis qaamolee seera kabachiisuttis sadarkaa sanitti jennuudhaan deemaa jirra jechuudha. Kabiraan komeen taajjabdoota adda addaarraa dhiyaatu tarkaanfii seeraa fudhachuu irratti mootummaan iftoominaan qabu yakkamtoonni qabaman jedhamu malee murtiin seeraa ifa ta'e fudhatamuun dhagaameen beeku hojiin manneen murtiis dhibaa yookaan lafarra harkifataadha kanneen jedhu. Fakkeenyaaf ajjeechaa aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti geggeessame akkasumas immoo eegdonni obbo Jawaar Mohaammed akka kaasaman yaalamuurraa mormii ka'e irratti miidhaa dhaqqabee ilaalchisee tarkaanfileen fudhataman akkasumas immoo kanneen biroon ifa hin taane kanneen jedhan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali? Adeemsi seeraa mana murtiitti deemee murtiidhumaa argateetoo namni shakkame yookaan himatame tokko murtii dafanii itti murteessuu waanuma sirriidha. Saffisuu qaba adeemsi mana murtii keenya. Kun sababii adda addaatiin hin ta'al tokko yakki dhoksaadhaan hojjetamee qulqullaa'eetoo hanga sadarkaa himannarra gahuutti wanti jiru jira. Adeemsa murtii keessattis ragaa dhageessisuu irrattis ragaa yeroodhaan mana murtiitti dhiyeessuttis waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Haa ta'u malee dhimmoonni gurguddoo akka biyyaatti ka'an kun waxabajjii 16 wajjin wal qabatee murtiidhaaf bulee dubbiin akkuma beektu hoogganaan dhimma biyya keessaa duraanii obbo Kutaa 2ffaa wajjin wal qabateetoo dhiyaachuu qaba jedhameetu mana murtiidhaan ajajni waan bahee tures sammuu qabanii dhiyeessuudhaaf adeemsa nagaatiin deemamee waan hin danda'amee fi saba keessa dhokachuun waan dhufeef yookaan immoo dhaaba hawaasa jalaa dhokachuun waan dhufeef nama tokko qabuudhaaf jecha uummata wajjin lola yookaan immoo waraana biraa keessa galuun hin barbaachisu. Kan jedhurraa akka ga'amu Abbaa-alangaa falmeetoo amma gara murtiitti dhufee jira. Yeroo gabaabaa keessatti murtii isaa hin dhageenye jedheen yaada. Namoonni 5 to'annaa jala waan turaniif. Waxabajjii 15 yoo ilaalle battalumatti murtii kennuu fi akkama qabu irratti akka amma dhimma Haacaaluu fa'aa wajjin wal qabatee itti deemnee nuu milkaa'e kanatti akkamtoota to'annaa jala oolchuudhaaf milkoofne iyyuu dubbiin gochuu qabaa kun beektuu gara fonqolcha
mootummaatti deemee hooggantoonni mataa isaanii kan qoqqoodaman ture yeroo sanatti. Kanaafuu namichi kallattiidhaan Jeneraal Sa'aarasaa rukkutees ji'oota muraasaaf of hin beekuuf wallaalee mana yaalaa ture. Innis erga wayyaa'ee amma ragaan Abbaa-alangaa dhagaamee dhumeera jira. Ragaa kanan booda balleessadha moo balleessaa miti kan jedhu manni murtee erga murteesseen booda kan itti fufu ta'a. Kana booda hin saffisa. Koronaanis gadduutti dhufee ji'oottanii darban kana fudhateera. Kan amma of harkaa qabnu kana dhoksaadhaan Haacaaluun kana ajjeefame. Waan dhoksaadhaan dukkana keessatti hojjetame kana guyyaa torban tokko hin caalle addaan baasnee irra geenyee sa'aatii 48 oduun darbini kan mana murtiitti dhiyeessine beellama isaaniitiin amma eessaatti deemaa jirra. Due process of law kan jennu adeemsa seeraa kan jennu kana hordofeeti dafee murtiin kennamuu qaba kan jedhamu malee adeemsi irraa utaallu tokko hin jiraatu jechuudha. Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaatii booda hogganoota KFO'f ABO dabalatee hogganoonni dhaabota mormitootaa hedduutu qabamee jira. Tokkoffaa hogganoonni kun ajjeechaa kanatti waan isaaniidhu jira. Lammaffaa immoo abukaatooleef maatiileen isaanii akka namoota dhaman kana arguu dhorkaman dubbataa jiru. Kun maaliif ta'a? Kun seera sadarkaa addunyaatiin illee ta'e seera biyyattii wajjin wal simataa? Tokkoffaa namni tibbana hidhame hundumaa nam beeka hoggaan jedhu dhimma isaanii jechuukooti. Namni hokora keessatti hirmaatin yookaan immoo isa hin mijeessin yookaan dheeruun hirmaachuusaa irratti dhufeetoo shakkuudhaaf dahaadha odoon jedhame gara mana hidhaatti galee hin jiru. Dhallee homaa keessa hin qabu jedhamee yaadame hokora keessatti hirmaachuudhaaf fedhii addaan qabu yoo jedhame tasasaa ta'u naannoo hokoraa san keessatti badii san keessatti qabameera jechuudha. Yeroo sanatti to'achuun keenya sirriidha. Kan qulqullaa'oo jiraate ammas taanaa ragaa irratti hundoofne qulqulleessinee adeemsa seeratiin kan gallakkeeffamuu ta'a. Warra ragaa irratti qabnu immoo adeemsa seeratiin mana murtiitti dhiyeessinee balleessadha jennee murteessisuun dirqama keenyadha. Abbaan immoo ani hin hirmaanne ragaanan qaba jedhee ofirraa ittisee of qulqulluu godheetoo mana murtii biratti injifachuun adeemsa seeratii hin danda'a. Adeemsa kanaan egaa hangana ni beekutti hangan ragaa qabutti sinqiin dhiyaachafii ture. Maatiin fideet nyaata kennaafii ture. Uffata fidaafii turanii. Akkasumas dhaabbanni mirga namoomaa akka dhaqee takka takkaan irra deemee daawwatu godhamee jira komishiiniin mirga namoomaa biyyattii. Kallattiidhaan akkuma isaan qabamanii miti malee abukaatoonis akka isaan daawwachuu danda'u hayyamameera. Haa ta'u immoo labsii yeroo hatattamaa koronaa jecha baasne kanarratti namni nama shakkamee hidhame yookaan to'annaa jala jiru tokko kallattiidhaan akka hin argamne labsiidhaan dhoowwu lamaan biyyattii kun isaaniif jecha taasifamne dursee biyyattii vaayirasii kana ofirraa ittisuudhaaf labsii baafatteedha jechuudha. Oduma kunuu jiru immoo of eeggannoon sun taasifame akka isaan nyaata maatirraa fudhachuu danda'an maatiin geessuuf jechuudha. Abukaatoonis sagantaa beekame akka isaan daawwachuu gaafachuu danda'u haalli mijaa'ee jira. Hanga ammaas kan taasifamee jira hunda isaanii bira ga'uu fi ga'uu dhabuu kan qulqulleeffatu akkuma jirtu ta'e. Haala gidduu kana uumame keessa qooda qabu kanneen jedhaman dhaabbatoota miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa irratti mootummaan qorannaa akka geggeessaa jiru ibsamee jira. Gaazexeessota OMN dabalatee gaazexeessonni tokko akka qabamanillee dubbatamaa jira. Tajaajilli intarneetis guutummaa biyyattii keessatti addaan citee jira. Seera eegsisuuf tarkaanfileen fudhataman kun gama biraatiin mirga pireesiin mirga yaadoo fi walabummaan ibsachuu irratti dhiibbaa gochuu mala yaaddoo jedhutu jira. Akka kun hin taaneef of eeggannaan fudhatame maaltu jira? Meenaa ibsaa. Yeroo mirga tokko kabajuudhaaf jennu mirgi kabajuun sun mirga kan biraa kan bal'isuu ta'uu qabu nageenya biyyattii irratti balaa fiduudhaaf waan gumaachuu ta'ee jennaan hin daanga'a. Mirgi daanga'uu hin dandeenye mirga muraasa. Mirgoonni dimokiraasii akka haalatti bu'uurarraa osoo hin taane yeroodhaaf daanga'uu hin danda'u. Warri amma dhaabbilee miidiyaa kana keessatti hojjetan fi miidiyoota kana yakka hojjetaniiru jenne shakkuudha ragaa gahaa of harka waan qabnuuf sababii saniin namni gaafatan hin jiru miidiyaa ta'u qaama raawwachiiftuu kan biraa ta'u ministeeraa ta'u dhaabbilee siyaasaa ta'u namni seera cabse yookaan qaamni seera cabse hin gaafatama seeraa oleetti buluu waan hin dandeenye. Gara intarneetittiin immoo uummata wal nyaachisuudhaaf biyya gara jeequmsaatti galchuudhaaf baay'eetti tajaajilamu ragaa soba badii biyya biraafaatti ka'e sabarratti akka ta'u saba kanatu kana godhe jedhaniitu akkasitti baay'ee ittiin ololama waan ta'eef yeroodhaaf nageenya biyyattii tasgabbeessuudhaaf to'annee cufamuunsaa gumaachee jira nageenya buusuudhaaf nageenyatu caalaa dursiin kennamaaf. Deebi'anii banamu immoo carraa maaliitu jira dhaabbattoota miidiyaa kanaaf?
isa gaamana murteessaa nuti akka Abbaa-alangaatiin himanna ragaa keenyan dhiyeessina. Maaltu adabamaa yookaan immoo bilisa jedhamu balleessaa miti immoo balleessaadha jedhama ani murteessuu hin danda'u. Mana murteessa. Hooggantuu waajjira Abbaa-alangaa Muummichaa Itiyoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee ibsa bal'aa nuuf kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Ulfaadhaa galatoomaa.